Akkam jirtu dhaggeeffattoota keenya oduu yeroo kanaa qabnu sin dhageechisnaa an ejersa abdiiti. Pirezidaantiin bulchiinsa yeroo Tigraay kan mootummaan federaalaa yeroo aangoo bulchiinsa isaanii waggaa tokkoof dheeresseef kaabinee isaanii walgahii waamanii waliin mari'ataa jiraachuun barame. Gareen Aabuut kan Dabratsiyoon Gabra Mikaa'eliin turfamuu fi dheereffamuu yeroo aangoo bulchiinsa yeroo mormee mootummaan waraana kaaba Itoophiyaa dura Tigraay ture akka deebi'u murteessee murteen koo deeggarsa qaba jedhee miseensota isaa magaalota garagaraatti walgahii waamee mariisisaa ture jedhamee jira. Mootummaan federaalaa kan yeroo aangoo bulchiinsa yeroo Tigraay dheeressee raayyaa ittisa biyyaa baay'inaan daangaa naannoo Tigraayitti qubachiisaa jiraachuus gabaafamee jira. Gareen Aabuut kan mootummaa Tigraay to'achuuf yaalaa jiru immoo mootummaan Eertiraa waliin gamtaa Tsimdoo jedhamu tolfatee loltoota isaa waraanaaf qopheessaa bakkoota garaagaraa naannoo Tigraay keessa qubsiisaa jiraachuu maddeen naannichaa ifoomsanii jiru. Walga'ii kaabinee pirezidaantii bulchiinsa yeroo Tigraay Jeneraal Taaddasaa Warradaa waaman irratti miseensonni kaabinee marti argamus maddeen dhimmichatti dhiyoo jiran gabaasanii jiru. Walgahii kana irratti dhimmoota garaagaraa irratti mariin haa taasifamuyyuu malee dhimmi ijoon irratti mari'atamaa ture gargartee garee Jeneraal Taaddasaa Warradaa fi garee Dabratsiyoon Gabra Mikaa'el gidduutti uumame irratti jedhan maddeen keenya achi. Jeneraal Taaddasaan adeemsi garee Dabratsiyoon faa Tigraay balaa hamaaf saaxila jechuun irra deddeebiin dubbataa jedhan. Bulchiinsa yeroo diiguuf yaaluun gaaga'ama hamaa qabaatee akka dhufu akka akeekkachiisan dhageenye Tigraay dirree waraanaa ta'uuf deemtis jedhanii akeekkachiisaa jiru. Caasaan bulchiinsa isaanii dhimma kanatti akka hin hirmaanne hubachiisuu isaanis maddeen achi gabaasanii jiru. Walgahii kana irraa miseensonni kaabinee bulchiinsa yeroo garuu kan garee Dabratsiyoon faa deeggaran kanneen akka pirezidaantii itti aanaa bulchiinsa yeroo Tigraay obbo Amaanu'eel Asaffaa faa turanii jiru. Obbo Amaanu'eel walgahii kaabinee sana dura guyyaa tokko dursanii walgahii gareen Dabratsiyoon faa bulchiinsa yeroo diiguuf murteessan deeggaruuf Maqaleetti waaman irratti Dabratsiyoon faa waliin turuun beekamee jira. Gareen Dabratsiyoon faammoo akkuma gaafa obbo Getaachoo Raddaa buusuuf jedhan magaalota garagaraatti walgahii deeggarsa waaman guyyootan darban walgahii deeggarsa murtee isaanii deeggaruu wal fakkaatanitti jiru jedhame. Mootummaan federaalaa yeroo bulchiinsa yeroo Tigraay waggaa tokkoof dheeressee gama isaatiin filannoo biyyaalessaatiif qophaa'aa jiras jedhame. Naannoo Tigraay filannoon hin adeemsifamu. Gareen Aabuut Dabratsiyoon Gabra Mikaa'el faatiin hoogganamu boordiin filannootiin beekamtiin isaa deebisee erga haqamee bubbulee jira. Beekamtiin isaa boordii filannootiin kan jala haqame gareen kun mootummaa Tigraay waraana kaaba Itoophiyaatiin dura deebisuuf murteessee sochiitti jira. Bakkoota garaagaraa naannoo Tigraayitti walgahii deeggarsa waammataa jiran lafa irratti immoo humna waraanaa isaa kurfeeffataa jiraachuu dhaga'amee jira. Mootummaa Eertiraa waliin Tsimdoo jedhee gamtaa tolfateen wal keessa deemu jedhan maddeen gareewwan humna finxaalessa faannoo keessaa gartokkee waliinis gamtaan jiraachuutu himamaa jira. Gareen Aabuut jalqaba mootummaa Tigraay deebisee qabachuu akka tarsiimotti qabatee jira. Tibbana balaa sigigaa lafa naannoo kibba Itoophiyaa godina Goofatti mudatee lubbuu namoota 229 ol galaafachuun ibsame. Taateen inni jalqabaa sababa rooba cimaa halkan adoolessa 21 roobeetiin wal qabatee ture kan sigigni lafa mudate kun balaa guyyaa sanaatiinis lubbuun namoota afurii galaafachuu koomishinarri koomishinii hoggansa yaaddoo balaa ambaasaaddar Dr. Shifarraa Taglamaaram miidiyaalee biyya keessatti himanii jiru. Guyyaa wiixataa ammoo dura taa'aa gandaa fi miseensota poolisii dabalateen namoonni hojii lubbuu baraarsaa irra turan lafti sigigaachuun balaa gara biraa mudateen lubbuun namoota hedduu badeera. Hanga ammaattis reeffi namoota 229 biyyoo jalaa baasuun kan danda'ame yoo ta'u barbaachi namoota kaan itti fufuun aanga'oonni naannichaa maddeen dubbisetti himanii jiru. Kanaan dura godina Jimmaa dabalatee Itoophiyaa keessatti taateewwan sigigoo lafaa kan mudate yoo ta'u kan ammaa tibbanatti gaaga'ama lubbuu namoota hedduu hin qaqqabsiifne ture jedhame. Dhaabbanni fayyaa addunyaa akka jedhutti balaawwan lafaan wal qabateen uumaman keessaa sigigni lafaa isa ijoo fi keessumattuu mudachuu kan danda'udha. Ogeessonni akka jedhanitti ammoo sababa jijjiirama qilleensaa addunyaatiin sigigni lafaa kun amma heddummachaa fi hammachaa deemaa jira jedhamee jira. Sababa dhukaasa White House bakka walitti qabama irbaatatti mudateen Tiraamp atattamaan achi baafamuun barame. Yeroo irbaata riippoortaroota White House hoteela Waashingiten Hilton keessatti nyaatanitti sababii dhukaasni dhukaafame namoota hirmaatan irratti rifachuu uume jira. Pirezidaantiin Doonaald Tiraamp gifti duree Meelaaniyaa Tiraamp fi miseensota kaabinee miidhaan irra hin geenye ariitiin bakka walgahii irra baafamanii jiru. Shakkamaan maqaan isaa Kool Toomaas Aleen jedhamu kun meeshaa waraanaa hedduu hidhatee buufata nageenyaa cabsuuf yaalus qaama nageenyatiin dhaabee jira. Yeroo taatee kanatti qondaalli humni qaama nageenyaa tokko rasaasan rukutamee lubbuun
hafee jiras jedhamee jira. Haleellaa kanaaf deebii kenniin pirezidaantiin Tiraamp nama haleellaa raawwate kana nama baay'ee dhukkubsate jechuun ibsuun lammiileen Ameerikaa garaagarummaa isaanii karaa nagaa akka hiikan dhaamanii jiru. FBI'n yeroo ammaa seenaa shakkamaa kana qorachaa kan jiru yoo ta'u himannaan irrattis qophaa'aa jira jedhamee jira. Jeequmsi uumamus Tiraamp taateewwan beellama qaban itti fufuuf kutannoo qabaachuu isaanii ibsuun irbaata gaazexeessotaa irra deebiin akka saganteessan waadaa galaniiru. Taateen kun yaaliin ajjeechaa biraa Tiraamp irratti raawwatame kan agarsiisu yoo ta'u Tiraamp siyaasa isaanii hunda doorsisni isaan mudatee jira. Raashiyaan USA dhimma Iraanii fi Veenzuwaalaa keessaa kan galtu sababa boba'aatiif ta'uu himte. Pirezidaantiin alaa Raashiyaa Sergeey Laavrov Ameerikaan biyyoota qabeenya uumamaatiin badhaadhan kanneen akka Iraanii fi Veenzuweelaa keessatti giddu seentummaa waraanaa kan raawwattu boba'aa to'achuuf jecha ta'uun himanii jiru. Gochi kunis seera idila addunyaa laaffisaa jiraachuun akeekkachiisanii jiru. Laavrov gaaffii fi deebii televezyiinii biyya keessaa Raashiyaaf kennaniinii fi kan marsariitii ministeera alaa biyyattii irratti jimaata dheengaddaa maxxanfameen Waashingiteen waan mara dura faayidaa mataa isiitiif dursa akka kennitu ibsanii jiru. Ameerikaan eenyumtuu isii jajuu akka hin dandeenye ifatti labsitee jirti. Kan isin yaaddoftu nageenya mataa isiitiif qofa yoo ta'u nageenya isii kana mirkaneessuuf fonqolcha mootummaan ukkaamsanii buutuun yookaan ajjechan aangoo irraa ari'uuf karaa danda'ame maraan fayyadamuuf qophiidha jedhan. Laavrov itti dabaluudhaan sochiin Ameerikaan biyyoota akka Iraanii fi Veenzuweelaa keessatti taasistuu ifatti fedhii anniisaa waliin kan wal qabatu ta'uu ibsanii jiru. Waayillan keenya Ameerikaanonni dhimmi isaa dhimma boba'aa ta'uu hin dhoksanis jedhamee jira. Gabaa anniisaa idila addunyaa irratti olaantummaa qabaachuun qajeeltoo isaanitti jedhan imaamataawwan akkasii seera idila addunyaa diigamaa jiraachuu kan agarsiisan ta'uun hariiroon idila addunyaa caalatti adeemsa humna qabeessatu ajaja jedhuun bocamaa jiraachuu akeekkachiisanii jiru. Gama biraatiin ministeerri alaa jimaata darbe itti aanaa muummee ministeera fi ministeera alaa Paakistaan Mohammad Isihaaq Daar waliin bilbilaan mari'atanii jiraachuunis beekamee jira. Egaan hordoftoota keenya oduu narraaf qabnu asirratti raawwannee jirra. Qophiilee keenya biroo waliin turtii gaarii isiniin jenna.